Ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatanii nagaa kootii galata waaqayyo isin jechuun jaaladha. Egaa har'a haala qilleessaa tokkoon haala qilleessa biyya namaatii fi haala qilleessa biyya keenyaa kan jiru jechuudha kan isin qooduu barbaadu maaliif yeroo baay'ee yoo biyya keenyatti galuu nu dhukkubaa awwaara garaagaraatirraa kan ka'e qilleensota garaagaraatirraa kan ka'e nu dhukkubuutii danda'a jechuudha. Qilleensi bakka yoo bakkatti sochoonu sirrii nuuf dhufu jechuudha. Kanaafuu waa'ee sanarraa waa xiqqoo isin jechuutiin barbaada. Egaa wacilleena jala jiraatu obsaan na dhaggeeffadhaa. Qa'ee maatiiti waan ta'eef wanti godhan hin jiru. Egaa samoona torbee tokko baay'ee tokko na dhukkubee ukaan jechuudha. Kokkee kana na qabee na dhukkubee akkamitti akka na dhiise isiniif xiqqoo waan xiqqoo isiniif jechuun nan barbaade jechuudha. Sababni isaatis hundi keenya amma gaafa biyyatti galle olii gadi deddeemuu dhiisnu haala hojiitiin isaa ta'uu nama biras dhaquuf haa ta'uu wantoota biyyas laaluuf haa ta'uu waa hedduuf kaa namni mana hin taa'u Itoophiyaa keessatti namni mana taa'ee guyyaa guutuu sa'aatii isaa manatti dabarsu hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma qilleensi isin baratutti yookaan qilleensaan hamma wal barrutti maal gochuu qabna akkamitti fayyadamuu qabna yoo nu dhukkubee haala kamiin fayyadamuu dandeenya haala kamiin fayyuu dandeenya kan jiru jechuudha. Anaaf waan qorsanaa ta'e tokko isinii fideen dhufee jira jechuudha. Akkuma argitanii isa kana jechuudha doktoratu naaf kenne na laalee jechuudha. Na laalee laallamee tan fudhadhe jechuudha qorsa kana. Akkuma argitan isa kana jechuudha laallamee tanan fudhadhe jechuudha. Inni kun kaartoonicha isa kanaati jechuudha. Inni kun akkuma argitan kuni garaacha qoonqoo keenyarraa kaasee hanga asiitii kun jechuudha garaacha keenya keessa waan garaacha keenya keessa jiru jechuudha lafeewwan garaacha keenya keessa jiranii kanaati jechuudha. Isa kana jechuudha laphee kana jechuudha kana jechuudha fi as akkanatti kan gadhufu kana jechuudha. Maal jechuun isin barbaade tananii yaan isa kana fudhadheetiin na dhiise isa kana galgala tokko ganama tokko haala kana fudhadheetiin ukaa qilleensaa sanarraa fayyee jechuudha. Doktorichis waan naan jedhe haalli biyya keessaa fi kan biyya namaa garaagaraa waan ta'eefi akkasumas immoo magaalarraa baadiyyaarraa gara magaalaa yoo deemtu qilleensi magaalaatii fi qilleensi baadiyyaa tokko akka hin taane jechuudha. Kan inni natti hime tokko miti. Akkasumas immoo yeroo darbe Finfinnees deemeen ture jechuudha. Osuma na dhukkubu Finfinnee deemee paaspoortii fudhadheen deebi'ee jechuudha. Inni sunis isiif gaarii miti naan jedheen natti hime. Maaliif qilleensi waliif fakkaatu fakkeenyaaf qilleensi biyya keenya hin qorraa kan baadiyyaa keessatti qorraa osuma bubbisas jechuudha. Kan immoo karaa asallaa kanatti xiqqoo qabbanaadha keessatti jechuudha. Qabbana qaba tasgabbii qaba jechuudha. Baay'inaan hin qorru. Inni lammaffaan immoo inni sadaffaan immoo kan Finfinnee jechuudha. Kan Finfinnee akkuma beekamu qorra Finfinneeni. Akkasumas Adaamas deemeen ture Adaamanis baay'ee immoo Adaaman duraaniin walitti amma immoo qorra jechuudha. Kana fakkaataanii haala kanaanii kana fudhadhee tanan kanaan natti fure kanaan immoo sin dhiisu naan jedheeti ture jechuudha. Doktorichi hanga qilleessa wal barattutti akkanumatti jeeqa naan jedhee ture. Marfee yookaan immoo limmoo siif hin kenna naan jedhee ture. Immoo limmicha baay'een jaalladhu waan ta'eef limmoo nan dide jechuudha. Limmoo hin fudhanne qorsa kana fudhadhe jechuudha. Qorsa kanatti fayyadamee na dhiise jechuudha. Ammaa fi akkasuma immoo na dhiisuu dinnaan jechuudha. Akkuma viidiyoo kiyya darbe irratti isiniif hojjette
kuni damma jechuudha. Damma kana bitadhee galgalaa fi ganama itti fayyadamee shunkurtii fi shunkurtii adii fi zanjabila ganama maankaa tokko akkasitti fayyadamee ukaan jechuudha na dhiise jechuudha. Baay'ee tokko na ukaa ture sirmuttu jechuudha. Haalli qilleensaa mijataa naaf ta'uu dide. Kanaafuu amma immoo homaa hin jedhu fayyeen jira. Kana fakkaataa wanti ani keessa ture baay'ee nama yaaddeessu baay'ee namni gaafa jiraatu hayyaatuma dhukkubsachaatuma akkuma jireenyi tun waan nama jiraatatti jiraatu. Kanaafuu ijoollee baay'een jechuudha hundumti keenya gaafa biyya gallu qofaanis nu qabuu danda'a, mataanis nu dhukkubuu danda'a, garaanis nu dhukkubuu danda'a, haalli nyaatattis nuti ta'uu diduu danda'a. San hunduma keessa immoo darbinee yoo baranne gaariidha. Biyya namaa sanittuu yoo hin baranne miti biyya keenyatti immoo homtuu barachuun kanaafuu barachuudha qabna waan hundumaa isin jedha. Ani amma itti baradheen jira. Warri immoo aaniin galu jireenyi biyyaa qaaleera akkamittiin galaa asumatti lammummaa jijjiirradha warri jettan immoo biyya keessatti galaa malee lammummaa hin jijjiirratina. Haawwolee keenyaa fi abboolee keenya gaafa fudhannu isaan biyya ormaa deemanii hojjetanii nutti uffisanii waa hedduu godhanii nuun guddisne biyyuma isaanii keessatti xaaranii kan hojii humnaa hojjetus hojii humnaa hojjetee kan qotee bulaa ta'ee jiraatus qotee bulaa ta'ee jiraatee nu barsiisanii nu guddisanii asiin nu ga'anii mitiire nuti immoo yoo hanga isaanii dandeettii hin qabnu immoo waan nuuf ta'u wayii nuuf kenneetiin jira jechuudha. Jechuun akka nu biyya namaattis deemnee jijjiiruu waa hedduu nuuf godhee jira jechuudha.